kanaan dura asitti dhufeeyyu akka ammaa kanaan jiru gizeessan namni kun immoo bakkuma tokkotti oggorama halluu jillee baay'ee deemaa jiru gizeessan kanatti haga ji'a tokkoyyuu hojii yookaan lama yookaan sadii gaggeessame malee akkanitti akka irraa kan akkanitti baay'isee gaggeessame hin beekamne jedhee ilaalle dhugaa haalli ka ammaa kun haalli baay'ee isaa guddaadha. Tajaajilli isaan kennan illee baay'ee quubsaa baay'ee si'ataa baay'ee ariifataa bakka daqiiqaa 5-3 utuu dhaabbatiin kan isaanii abdiitti barree utuutiin seenii si gaafatanii wanna itti barbaadde hatattama wanna si barbaachisu tajaajila si barbaachisu akkaataa barbaachisuu nu kennaa jiru jecha baay'ee namatti tola. Wanni as jiru baay'ee namatti tola baay'ee gaarii waan ta'eef kutaa magaalaa kaan irra kan jiran waajjirri lafaa muuxannoo kana fudhatanii akkaataa kanaan si'ataa ta'een haara bareedaa ta'een hawaasa tajaajiluu qabu hawaasa isaaniif hojjechuu qabu kanaaf ogeessonni as jiran illee akkuma amma hojjechaa jiran kanatti haala si'ataa haala namatti tolaa ta'een akkaataa kanaan itti tufanii hawaasa isaanii tajaajiluu qabu kan jedhu dhaamsuu barbaada. Foddaawwan 11 kan jiranii foddaawwan 11 kana keessatti hojjetaa 67tu kan tajaajila kennaa jiru jechaadha. Foddaaleen kunniinis akkuma as keessatti argaa jirtan jalaa fi gubbaa irratti kan hojjetamee jirudha. Foddaan tokko amma 6 asitti kan kennamuu fi foddaaleen hafan gara gubbaa irratti tajaajila kan kennaa jiranidha. Tajaajilli kun si'ataa ariifataa si'oomina kan qabuu fi qaqqabamaa fi uummata baasirraa kan bilisa baasee ta'uusaa kan agarsiisaa jirudha. Inni kunii fi kan dura wal bira qabnee yoo ilaalle haalumti iddoo simannaa kanaa yookaan wiirtuu kanaa fi kan kanaan dura ture mijaa'inni iddoodhaayyuu addadha jechaadha. Inni tajaajila iddoo tokkoo seektaroonni hundumtuyyuu walitti dhufanii abbaan dhimmaa yoo dhufu asii achi deemi kutaa isaaniitti deemi waajjira lafaa keessatti amma fakkeenya yoo fudhanne waajjira lafaa keessatti adeemsa 6 qaba. Garuu namni abbaan dhimmaa yoo dhufu kadastara fudhachuu yoo dhufu ganaa isatti galmaa'ee waajjira san deemii galmaa'ee achitti immoo maagireet godhii asitti immoo amma kaartaa fudhadhu wanni amma nama olii gadi oomsuun karaa guutta'een hafeeraateet iddoo tokkotti hawaasni keenya dhufee rakkoo isaa akka hiikkatu carraa guddaa uumee jira jechaadha.